keewwee kam jennee jira. Akkam jirtu Oromootii fayyaa qabdanii isin hundinuu bakka jirtanitti nagaa qabdu jechuun barbaada. Qormaanni keessaniis dhiyaataa waan jiruuf anis iddoo jidduu kanatti hojiin biizii waan na gooteef biizii ta'eetiin isinirraa fagaadhee ture. Amma immoo hirchoo furuulii san isa fakkeenya irra jiru san jechuudha. Sirriitti isa sana adda isiniif baasuu fi kan inni irra qabadhee dhufe na hordofaa jechuun barbaada. Akkuma barreeffamni kun isin ajaju kana maaliif maaliin eegalaa isiniin jaa start by like and subscribe for me which is the exam from chapter 6 part 2 dha. Akkana isiniin jechuu fi like subscribe gochuun eegaltu yeroo hirchoo furuulii san hojjennu fakkeenyaaf lakkoofsuma jijjiiree maal jijjiireetuma isiniif fiduu danda'a waan ta'eef wantoota achirraa nama gaafatamu mara isaa cuunfinee kan hojjennu. Kanaaf na faana bu'aa jechuun barbaada. Mee gara gaaffiitti haa deemnu. Gaaffiin akkam jetti? Kunoo fakkeenya keessan san kanaa jechuudha. Fakkeenya mojuula keessan irra jiru sanii fakkeenya kana sirriitti wantoota irraa nama gaafataman mara isaa fi akkaataatti seera kirchoo lamaan sana sirriitti appilaayi goonu sirriitti kan laallu ta'a. Asirraa kaarentiin voolteejii walii galaa ni qabna. Kaarentii tokkoo fi lamaffaa fi sadaffaa hin qabnu. Reejistaraas sadii ni qabna. Kana booda maal beekuu qabna jechuudha. Seera kirchoof lamaan san beekuu qabna jechuudha. Kirchoof tokkoffaan kaarentiin gara tuqaa tokkotti yaa'u fi kaarentiin tuqaa sanirraa gara alatti yaa'u wal qixaa kan yaa'usanii jechuudha. Asirratti tuqaan seerri tokkoffaan irratti dalagu san tuqaatamii tuqaa biitan jechuudha. Tuqaa tanaa jechuudha. Tuqaan tun maal jedhamti? Kaarentiin gara isitti deemuu fi isirraa gara alatti booqa yaa'usan fakkeenyaaf asirratti tuqaa biirra jirtu tana fudhattaa jechuudha. Kana booda kaarentiin gara wanta kana seentu kaarentii tokkoffaatu gara tuqaa tanatti seenaa jechuudha. Garuu kaarentiin lammaffaa fi sadaffaan asirraa bu'an jechuudha. Tuqaa kanarraa akka dhimmeettaniiti jechuudha isaan kun lamaanii. Tuqaa kanarraa gara alatti yaa'anii jechuudha isaan kun. Tuqaa kanatti deemuu jiru kaarentii tokkoffaa kanaa jechuudha. Reeshiniin isaa kaarentii tokkoffaan xiyya kana yoo ilaaltan xiyya isa jala jiru kana garam deema jechuudha. Gara tuqaa kanatti deema. Xiyya kaarentii lammaffaa fi sadaffaa jala jiru garuu tuqaa sanirraa gara alatti deema jechuudha. Kanaaf tuqaan akka inni kirchoo furuul fudhate san tuqaa biirra jirtu tanaa jechuudha. Kanaaf asirratti kirchoof tokkoffaa sanirraa akkanayya kaarentiin tokkoffaan jettaan. Kaarentiin tokkoffaan achiisan eenyu wajjin wal qixa jechuudha. Kaarentii lammaffaa ta'uu kaarentii sadaffaatii wajjin wal qixaa jechuudha. Maaliif kaarentii tokkoffaa ta'uu sadaffaa jenneeni? Kaarentiin tokkoffaan gara tuqaa kanatti kan seenu yoo ta'u kaarentii lammaffaa fi sadaffaan immoo tuqaa irraa gara alatti kan ba'an waan ta'eef tokko ikkeeshinii kana fayyadamtaa jechuudha. Kaarentii tokkoffaa wal qixa kaarentii lammaffaa ta'uu kaarentii sadaffaati kan jedhusanii garuu immoo luupiin san jechuun luublooyin isaa akkam jaa akkam goota voolteejii waliigalaa isiintu wal qixa maal ta'e jechuudha. Isiintun wal qixa jettaan jechuudha. Luupiin meeqa qabamma fakkeenyaaf asirraa luuppii meeqa baachuu dandeenya? Luuppii lama jechuudha. Luuppii lama baafna. Isaanis luuppii tamii fi tamii asirraan dheerraa fudhatta jechuudha. Tuqaa dheerraan deemte as geesse asirraan garana deemtaa jechuudha. Tokko asirraan kaan akkas deemtaa jechuudha. Kanaaf luuppii ABC akkasumas luuppii eenyu fudhachuu dandeessa jechuudha. Luuppii lamaffaan immoo ABD dha jechuudha. Luuppiilee lameen kana fudhattaa jechuudha. Kun amma seera kamii? Seera kirchoo fi isa lammaffaadha jechuudha. Ida'amni luuppoota zeerootaa fayyasanii jechuudha. Kana booda tuqaan san akkas kan ta'edha. Asirraa ikweeshinii kunis ikweeshinii kophaa tokko qabaa. Kunis ikweeshinii tokko kophaa qabaa. Kanaas akka ikweeshinii tokko fudhatteeti wal keessa galchaa shalaydaa jechuudha. Akkasitti kaarentii tokkoffaa kaarentii lammaffaa waan hunda asirraa barbaaduu dandeessa jechuudha. Kanaaf wantoota inni achirraan hin gaafanne hunda shalagaa deemna waan ta'eef na hordofaa jechuun barbaada. Asirratti maal kenne kan namaan maalee arrii tokkoffaa, arrii lammaffaa fi arrii sadaffaa kanneen jira. Voolteejii waliigalaa kanneeti jechuudha kan jiru. Hojiitti haasa'innume achirraa maal nu kanne arrii tokkoffaa ni qabna. Arrii tokkoffaa meeqa kanne 4 qaba. Arrii lammaffaa meeqa qabna? 6 qabna. Arrii sadaffaa meeqa qabna? Arrii sadaffaa meeqa? 12 qabna jechuudha. Voolteejii waliigalaa ni qabna. Tootaal voolteejii ni qabna. Meeqa jechuudha? 12 voolteedha jechuudha. Kana booda maal nu gaafata? Kaarentii tokkoffaa nu gaafata. Kaarentii lammaffaa ni dalayna. Kaarentii sadaffaa ni dalayna.
Ishinicha kan daganne achirraa luuppii tokkoffarraa maal baafachuu dandeessa? Luuppii A B C irraa jechuudha. A B C irraa maal baafachuu dandeessa jechuudha? Vooltii waliigalaa jettaan walqixataa 12 kana jechuudha. Vooltii kanniisanii waliigalaa walqixataa reezistara tokkoffaa kaarentii tokkoffaa hin qabnu waan ta'eef reezistarii tokkoffaan 4 I1 plus achiin gara ABC sanitti deema waan ta'eef kaarentii reezistarii lammaffaan meeqa? 6 I2 dha equationii tokko jechuudha. Kunis akka equationii tokko fayyadamu. Luuppiin biraa immoo tana jechuudha. Luuppiin ammoo taa biraa ABD dha jechuudha. ABD irraa kan goota 12 kunis 12 vooltii dha jechuudha. Waliigalaa walqixataa jettaan. Reezistara tokkoffaa keessa dabre waan ta'eef kaarentii tokkoffaa ida'uu baay'isuu reezistara tokkoffaa ida'uu bakka immoo haanjaa qabu sanatti gara siisan irraa meeqa qaba jechuudha? 12 qaba jechuudha. 12 maal qabaa? 12 kaarentii sadaffaadha jechuudha. Kunis akka equation tokko inni fayyadamtaa jechuudha. Kun luuppiidha. Seera luuppii lameen sana jechuudha. Luuppii loomii yookaan sakandii kirchoof suluuliidha jechuudha. Looyin akkam jaa? Kaarentiin tokkoffaan eenyu wajjin walqixa jee? Kaarentii lammaffaa ida'uu kaarentii sadaffaa wajjin walqixa jaa. Equationii akka tokkotti kanaas ni fudhannaa jechuudha. Kana booda isaan kan akkaataa seera isaatii wal keessa buusnee gara hojiitti seennaa jechuudha. Achirraa equation tokkoffaa sanirraa yoo eegalle 12 walqixataa 4 I1 plus 6 I2 dha. Bakka kaarentii tokkoffaa eenyu fayyadamna jechuudha? Kaarentii lammaffaa ida'uu kaarentii sadaffaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Rakkoon qabu. Kana booda ida'amni voolteejicha keessa jiranii zeeroodha fayyadamuudhaaf jara kanaas dabarsineeti kana garana dabarsineeti walqixaa asitti dabarsineeti walitti ida'anaa jechuudha. Gaafa asi poozitiivaan jira waan ta'eef gaafa as dabru negatiiva ta'a. 4 kaarentii tokkoffaa meeqa jechuudha? Bakka kaarentii tokkoffaa maal fayyadamne jenne kaarentii lammaffaa ida'uu kaarentii sadaffaa maayinus 6 kaarentii lammaffaadha jechuudha. Bakka kaarentii tokkoffaa kana fayyadamne kanarraa barbaadnu is equal to 0 dha jennaan jechuudha. Maaliif ida'amni voolteejii luuppii keessa jiranii yoo walitti ida'ame 0 ta'a luuppii sakandii looyii sanirraa jechuudha. Kana booda 12 vooltiidha jechuudha. Kuni maayinus kana gadi irra baay'ifnu 4 kaarentii lammaffaa hir'isuu ta'a jechuudha. Maaliif tun hundaa'u dhaabbatte waan ta'eef hir'isuu 4 kaarentii sadaffaa hir'isuu 6 kaarentii lammaffaati jechuudha. Wantoota wal fakkaatan tarmii wal fakkaatan waliin gara tokko finne jechuudha. 6 fi kun gara tokkotti dhufa 12 hir'isuu 10 ta'a jechuudha. Gizii 4 fi 6 walitti ida'ane 10 ta'a kaarentii lammaffaa hir'isuu 4 kaarentii sadaffaati jechuudha. Walqixa 0. Kana akka equationii tokkotti ni qabannaa jechuudha. Kana akka equationii tokkotti ni qabannaa gara kattaanutti deemna. Kaan irraas diraayiv godhanna jechuudha. Kaan sanis akkam jaa 12 walqixa ta'a 4 kaarentii tokkoffaa ida'uu maalitti jechuudha? 12 kaarentii sadaffaa ta'a jechuudha. Kun equationii lammaffaa sanirraa jechuudha. Equationii kanaas diraayivaa goonu bakka kanarrattis yoo feene bakka kaarentii kanaa haa buufnu. Sabstituutu haa goonu bakka kaarentii lammaffaa ida'uu sadaffaatiin bakka bu'aa waan ta'eef kanarraas 12 is equal to 4 into kaarentii lammaffaa ida'uu kaarentii sadaffaa plus maal ta'a jechuudha? 12 kaarentii sadaffaa ta'a jechuudha. Kana booda kana gaafa irra baay'isnu maal ta'a jechuudha? 12 is equal to 4 kaarentii lammaffaa ida'uu 4 kaarentii sadaffaa plus 12 kaarentii sadaffaati. Tarmoota wal fakkaataa walitti ida'uu dandeenya. 12 walqixa ta'a 4 kaarentii lammaffaa ida'uu meeqa ta'a jechuudha? 4 fi 12 16 ta'a. 16 kaarentii sadaffaa ta'a jechuudha. Kana booda gara kanattis dabarsuu dandeenya jechuudha. Yeroo achi dabarsinu 12 maayinus ta'a jechuudha. 4 kaarentii lammaffaa hir'isuu 16 kaarentii sadaffaa ta'a jechuudha. Kanaas akka equationii tokko qabannee equationii reefuutii wajjin wal bira fidannaa jechuudha. Okay. Kun akkam jechuudha? 12 hir'isuu 4 kaarentii lammaffaa hir'isuu 16 kaarentii sadaffaa 6. Okay. Kanaa barreeffannu mee dura? 12 hir'isuu
afur kaarentii lammaffaa hir'isuu 16 kaarentii sadaffaa 6 karee busayyoo maal jeseeta 12 hir'isuu 10 kaarentii lammaffaa hir'isuu 4 kaarentii sadaffaati 10 kaarentii lammaffaa hir'isuu 4 kaarentii sadaffaa 10 4 jechuudha hir'isuu 10 4ti okkee 12 hir'isuu 10 kaarentii lammaffaa hir'isuu 4 kaarentii sadaffaati okkee equation kun lamaan kana wal fidannaa kana booda equation kana lakkoofsa kamiin baay'ifne maal goona tokko keessaa irraa balleessuudhaaf termii kam balleessuu mijjatee innetuma itti aannee irraa balleessinaa jechuudha kun asin negatiivaa sittis kunis negatiivaa isaan kana keessa tokko gara poozitiivatti deebifachuun dirqama ta'a jechuudha kanaaf mee isa gara gadii kana equation lammaffaa jiru kana mee kana baay'ifnu jechuudha kallattii hundaanuu mee kana baay'isnu inni kun 16 poozitiiva kan ta'u barbaanna jechuudha inni kun kana 16 poozitiiva gochuudhaaf negatiiva 4 yoo baay'isne ni ta'a jechuudha kanaaf negatiiva 4 alaan baay'isne jechuudha negatiiva 4 hundootti baay'isne meeqa ta'a equation kan akkasumatti ta'a 12 hir'isuu 4 kaarentii lammaffaa hir'isuu 16 kaarentii sadaffaati kun ammoo kam ta'a negatiiva 4 baay'isuu 12 jechuun negatiiva 48 ta'a negatiiva 48 jijjiiramte jechuudha gara pilaasii jijjiiramti maaliif negatiivaadhaan itti baay'isuu jira waan ta'eef pilaasa 40 kaarentii lammaffaa ida'uu meeqaatti jechuudha kaarentii lammaffaa ida'uu meeqaatti jechuudha negatiiva 4 baay'isuu negatiiva 4 16 poozitiiva ta'a jechuudha kaarentii sadaffaati kana booda isa kana irraa balleessuu ni dandeenya jechuudha 16 negatiivni 16 poozitiiva 16 ni bada kana jechuun kaarentiin sadaffaan nurraa badee jira jechuudha maal qofaan nuuf 12 hir'isuu 4 kaarentii lammaffaatii fi negatiiva 48 ida'uu 40 kaarentii lammaffaatiin nuuf jechuudha meeqaan nuuf 12 hir'isuu 4 kaarentii lammaffaa 12 hir'isuu 4 kaarentii lammaffaa ammallee negatiiva 48 ida'uu 40 kaarentii lammaffaa jechuudha walitti ayidaannu isa kana isaan kana gaafa walitti gadi daanu meeqa ta'a jechuudha negatiiva 12 ida'uu negatiiva 48 jechuun meeqa ta'a negatiiva 36 ta'a negatiiva 4 ida'uu 40 meeqa ta'a jechuudha pilaas 36 ta'a jechuudha 36 kaarentii lammaffaa ta'a jechuudha is equal to 0 jechuudha kana booda yoo kana achi dabarfanne yoo feene fakkeenyaaf 36 kana kaarentii lammaffaa asuma dhiifne isa kana gara wal qixaa fuunee gara nama dabarsine as negatiiva waan ta'eef gara gisee dabaree meeqa ta'a poozitiiva ta'a jechuudha kana booda irra 36ti 36 gisee irra kaarentii lammaffaa meeqa arganna jechuudha tokko ampeerii ta'a jechuudha asii yoo duubas deebitan equation kana keessaa tokko galchine kaarentii sadaffaa argachuu ni dandeenya jechuudha kunis mee fakkeenyaaf isa kamitti haa galchinu 12 hir'isuu isaan kana keessaa tokkotti haa galchinu kaarentii lammaffaa bakka buufne jechuudha kaarentii sadaffaa argachuudhaaf 12 hir'isuu 4 kaarentii lammaffaa hir'isuu 16 kaarentii sadaffaa 6 meeqa 6 12 hir'isuu 12 hir'isuu meeqa 6 equation san jechuudha 12 hir'isuu 4 kaarentii lammaffaa hir'isuu 16ti kaarentii lammaffaa hir'isuu 16 kaarentii sadaffaa is equal to 0 ja equation kun asirraa kaarentii lammaffaa argannee jirra itti galchinaa jechuudha 12 hir'isuu 4 into kaarentii lammaffaa takka arganne waan ta'eef maayinus 16 kaarentii sadaffaati jechuudha 12 irraa 4 meeqa ta'a 8 jechuudha 8 hir'isuu 16 kaarentii sadaffaa ta'a jechuudha kana booda 16 kana garas yoo dabarsine sadaffaan is equal to 8 irra 16 ta'a jechuudha kana gisee walii irra meeqa ta'a kaarentiin sadaffaanii duwwaa tuqaa 5 ta'a jechuudha 0.5 ampiirii ta'a jechuudha kaarentiin sadaffaaniis kanaaf kaarentii sadaffaa meeqa arganne 0.5 ampeeriidha jechuudha 0.5 ampeerii argannee jirra kana booda kaarentii tokkoffaatu nuuf jechuudha kaarentii tokkoffaa farastilooyii sanirraa argachuu dandeenya equation farastilooyii kirchoof sanirraa argachuu ni dandeenya kaarentii tokkoffaa yoo feene karaa nu dheerataaf malee achi keessaanis argachuu ni dandeenya kana booda yoo feene kaarentiin tokkoffaan eenyu wajji wal qixeenne kaarentii lammaffaa ida'uu kaarentii sadaffaa yoo karaa gabaabsachuudhaaf kana wajji wal qixeenne turre
Kana booda kaarentii lammaffaa meeqa arganne? Takka arganne. Kaarentiin sadaffaan meeqa? 0.5. Kana booda kaarentiin tokkoffaan meeqa jechuudha? Takka tuqaa 5 ampiirii ta'a jechuudha. Kana booda kaarentii waliigalaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Kaarentii waliigalaa kaarentii tokkoffaa ida'uu lammaffaa ida'uu sadaffaa waan ta'eef kaarentii waliigalaati asumaan barbaanna. Takka tuqaa 5 ida'uu takka ida'uu 0.5 meeqa ta'e jechuudha? 3 ampeerii ta'a jechuudha. 3 ampeerii ta'a. Kana booda kaarentii waliigalaattis arganne tokkoon tokkoo kaarentiittis arganne. Kana booda maaltu nu hafe? Volteejii tokkoon tokkoo isaanii barbaaduu dandeenya. Achirratti wanti isin himu bakka volteejii barbaadnutti wanti isin beekuu qabdan maali? Akka ija'u gaafa riizistarri tokko dagachuu hin qabdan jechuudha. Gaafa riizistarri tokko paaralaaliidhaan bifa kanaan jechuudha. Bifa riizistara lammaffaa fi sadaffaa kanaan paaralaaliidhaan akkana gaafa qindaa'e gaafa konneekti wal godhe yookaan kombaayin ta'e volteejiin achi keessa deemu maali? Wal qixaa jechuudha. Volteejiin as keessa deemuu fi as keessa deemu wal qixaa jechuudha. Kana keessaa volteejii asirratti qabuu barbaanne fakkeenyaaf volteejii tokkoffaa riizistara tokkoffaa kanarratti volteejiin asirratti qabu meeqa jennee yoo barbaanne volteejii tokkoffaa jennee barbaanna jechuudha. Achirraa volteejii tokkoffaa yoo barbaanne foormulaan ohomsi loo isanirraa arrii tokkoffaan maal ta'a jechuudha? Volteejii tokkoffaa jala kaarentii tokkoffaa ta'a. Asirraa nuti kana barbaanna waan ta'eef kiroos gisee baay'ifnu volteejii tokkoffaan maal ta'a? Arrii tokkoffaa baay'isuu kaarentii tokkoffaa ta'a jechuudha. Arrii tokkoffaa isaan nu kannee afur nu kannee baay'isuu nuti kaarentii tokkoffaa meeqa arganne? Takka tuqaa 5 arganne. Isaan kana gaafa waliin baay'ifnu meeqa ta'e jechuudha? 6 vooltiidha jechuudha. 6 vooltii ta'a jechuudha. Kanarraa kan hafe kaarentii waliigalaa meeqa? 12 jechuudha. 12 sanirraa 6 yoo hirrifne reezistara tokkoffaa irra cufee waan ta'eef 6 gisee hirrifne meeqa hafa jechuudha? 6 qofaatu hafa jechuudha. Volteejiin hafu meeqa jechuudha? 6 irraa hafa jechuudha. 6 hafee sana eenyu keessa deema? Wal qixatti adda qoodamee eenyu keessa deema jechuudha? Reezistara lammaffaa fi sadaffaa irratti cophaa jechuudha. Achirraa wanni isin beekan qabdan sanii jechuudha. Koonistaantiidha. Akkas koonistaantiidha jechuun volteejii reezistara lammaffaa irra copuu fi sadaffaa irra copuus wal qixaa jechuudha jechuu yaadnisi. Kanaaf 6 hafee sana meeqa meeqatti adda qoodamee deema jechuudha? 3 adda hirameefiiti. Luuppii tana keessa deemaa jechuudha. Kanaaf volteejiin lammaffaan meeqa ta'a jechuudha? 6 hafee sana adda hirtaaf jechuudha wal qixatti adda fuutaaf yoo 7 ta'es 3.5tti yoo 6 ta'es 3 adda fuutaaf jechuudha. Volteejiin lammaffaan 3 volteejiin sadaffaanis meeqa jechuudha? 3 vooltiidha jechuudha. Kanaaf volteejii tokkoon tokko isaaniitis haala kanaan barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Laayik, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan akka irraa fayyadaman godha. Asirraa kun lakkoofsuma isinii yoo jijjiire malee kanuma fakkeesseeti gaafii kaalkuleeshinii irratti isinii fide jechuudha. Filannoon hin fidu. Kaalkuleeshinii irratti isinii fida. Achirraa wanniin volteejii tokkoon tokko isaanii hunda isinii barbaadeef isin gaafachuu danda'a tarii hin beekamu waan ta'eef asumaan gaafii filannoo muraasa isiniin qopheesseetiin jira. Kana faanatti kana cinatti jechuudha. Mee gara gaafilee sanitti haa dabarru. Okay, gaafii tokkoffaan maal jettee? What is the primary character of insulator? Amala kaaraakterii insuleetaraa keessaa inni primary ta'e kamii? A. They conduct electricity very well. B. They have high resistance to electric current. C. They can convert electrical energy into heat. D. They can store electrical energy. Kanaaf insuleetara jechuun maal jechuudha? Elektirikiiti jechuudha. Kanaaf maal guddaa qaba jechuudha inni sababa reezistaansii guddaa qabuuf kaarentiin isa keessa kan sochoone godhaa jechuudha. Kanaafuu zaansariis waat high resistance to electric currentidha jechuudha. Reezistiidha jechuudha. Kaarentiin akka isa keessa hin deemne dhorkaa jechuudha. Kana amalli ijoon guddaan isaa beekamaan isa kana ta'a jechuudha. Gara gaafii lammaffaatti yoo dabar gaafii lammaffaan maal jedha? Which of the following is the property of conductor? Kan jedhaman gadi keessaa amala koondaktaraa kan ibsu sirriitti kan ibsu isa kami? Koondaktara jechuun maal jechuudha? Dabarsoo elektirikii gaarii kanneen akka sibiilaa fa'aa jechuudha. Koopparii fa'aa yoo fudhattan filannoon maal jetti? A. High resistance. B. Ability to insulate electric current. C. Low resistance. D. Cannot transport heat dha. Heatis ni dabarsaa jechuudha. Koondaktarri maali? Ho'aasiif keessa ni dabarsa. Elektirikiisiif keessa ni dabarsa. Kanaaf maal xiqqaa qaba? Sababni inni elektirikii keessa dabarsu maalii fi sababa reezistaansii yookaan ittisoosan jechuudha. Ittisa kaarentii san xiqqaa waan qabuufi jechuudha. Kanaaf low reezistaansii qabu jechuudha. Eenyu koondaktarri. Gara gaafii sadaffaatti yoo dabar gaafii sadaffaan maal jedha?
semiconductor primary characterized by semiconductor jechuun maal jechuudha? Gariin dabarsoo qabeessan jechuudha. Gariin dabarsoon san amalli isaa primary ta'e kan ijoon beekamaan jechuudha. A low resistivity at low temperature, B high resistivity at absolute zero, C intermediate electrical resistivity, D their ability to conduct heat very well. Kun amala eenyuuti jechuudha? Ka conductoraati. Kanaaf amalli semiconductor akkuma maqaan isaatu semi jechuun maal jechuudha? Gariin dabarsoo ifaa jechuudha. Kanaaf jidduu conductoraa fi insulateraa jira jechuudha. Intermediate electrical resistivity jechuudha. Ittisoo jiddu galeessa ta'e qaba jechuudha. Gara gaafii arfaffaatti yoo jenna gaafii arfaffaan maal jedha? What is the function of diode? Shuboo sarkiitii keessatti diode yoo keenye faayidaan diode sanii maali jedha? A to store electrical energy, B to allow current to flow in both direction, C to allow current flow only in one direction, C ammoo to increase the voltage. Diode akkuma beekamu maal godha jechuudha? Electric converter jechuudha inni AC current yookaan alternative current gara maalitti jira? Gara DC tti jira jechuudha. DC current tti jira. Kanaaf maal godha jechuudha? Currentiin direction tokko qofa qabattee akka deemtu kan godhu jechuudha. Kanaaf to allow the current to flow only in one direction ta'a jechuudha. The answer is C ta'a jechuudha. Gara gaafii itti aanutti yoo dabarre gaafiin shanaffaan akkam jedha? What type of diode allows current to flow only when certain threshold voltage is reached? Kun gosoota voltage keessaa maal jedhe? Kan kaarentii yoo threshold dhaabbataa ta'e tokko jechuudha. Threshold dhaabbataa ta'e tokko qaba. Threshold isa yeroo ga'een qofa kaarentii dabarsuu kan danda'u gosa diode isa kamii jedha? A zener diode, B light emitting diode, C reactivity diode, D stock diode jedha. Asirratti diodiin forward fi maal qaba? Inversiisan qaba jechuudha. Forwardiin kun maali? Kaarentii dabarsuu danda'a. Kaan immoo kaarentii maal godhuu danda'a? Hin dabarsuu jechuudha. Kana keessaa kun fakkeenya maaliiti? Warra inversiisaniiti. Threshold voltage jechuun meeqa jechuudha? Isa kanaa jechuudha. Kan light emitting yookaan liidii kana takka tuqaa 8 hanga 3.3 voltii. Threshold isa kanaa gaditti inni kun maal dabarsuu hin danda'u? Kaarentii keessa dabarsuu hin danda'u jechuudha. Maal jee inni nu? Only follow current when only certain it is reach this threshold voltage san hanga gahutti current dabarsuu kan hin dandeenye achirra gizee ga'ee booda dabarsuu eegalaa jechuudha. Kanaaf eenyu jechuudha? Leediidha yookaan light emitting diode jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo gaafiin jaffaan maal jedhee? What is the effect of increasing magnetic field strength on the induced current in closed loop wire? Shuboo closed ta'e tokko keessatti magnetic field strength isa kana baanama jechuudha. Magnetic field strength jechuun qabiidhaan bakka buusa yoo increase goone induced current yookaan hamma current induced yookaan produced ta'utti irratti effect akkamii qaba? A. It is decrease the current. B. It has no effect on the current. C. It has increased the current. D. It is reverse the current. Asirratti wanti isin beeku maal jechuudha? Wanti achirratti beekamu qabu gaafa increasing magnetic field strength kana daballe maaltu dabala jechuudha? Magnetic flux tu dabala jechuudha. Magnetic flux increase ta'e jechuun akkuma gaafii paartii tokko irratti yeroo dalaynu san kan faradaa ibsisan jechuudha. Magnetic flux yoo dabale maaltu dabala jedha? Electromotive force increase ta'a. Yoo magnetic field daballe electromotive force increase ta'a. Faradaa tokko jechuudha. Directly electromotive force increase ta'e jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin voltagein dabalee jechuudha. Akkana jechuun afaan biraatiin voltagein dabalee jechuudha. Step hedduu kana deemaa jechuudha. Voltagein dabalee jechuun kaarentiin dabaltee jechuudha. Akkamitti dabaltee jechuudha? Formulaa oomsanitti deebi'uu qabdu jechuudha isini. Formulaan oomsan maal jedha? R is equal to voltage irra kaarentii jetti. Arri koonistantii goota beekadu yeroo kana reezistarri koonistantii gaafa akkanaati. Fakkeenyaaf asirraa kaarentii baafadhu. Kaarentiin maal ta'a? Volteejii irra maaliidha? Reezistaraadha. Asirraa reezistarri koonistantii dhiyennee turre. Volteejiin dabaltee jechuun volteejiin akkamitti dabaltee jennee sababa elektiroomotiif foorsiin dabaltee beekne. Volteejiin tun dabaltee jechuun kaarentiin tun dabaltee jechuudha indirectly. Kanaaf isteeppiiwwan hanga kana keessa deemeeti fidee jechuudha. Gaafiin tun kanaaf maal ta'a? Kaarentis increase ta'a jechuudha. Itti aanutti yoo ceene gaafiin torbaffaan maal jetti? What role does magnetic field in transformer
dirree magneetii san fuunee tiraanisfoormara keessatti yoo fayyadamne faayidaan isaa san maalii jedha. Achi keessatti wanni beektan gaafa tiraanisfoormara faayidaan isaa malee AC kaarentii yookaan alternative kaarentii ol kaasuu fi gad buusuudha faayidaan tiraanisfoormara akkuma yeroo darbe jenne. Achi keessatti yoo magneetik fiildii dirree isaa san keessa keenya fuunee tiraanisfoormara keessa keenyatti fayyadamne maal ta'a? Akka anniisaan tiraanisfoormara kanaa koolii tokkoffarraa gara koolii lammaffaatti enerjiin eessarraa piraayimarii koolii tokkorraa gara sekandarii kooliitti akka tiraanisfar ta'u kan godhu maali? Yoo magneetik fiildii eenyu keessa fayyadamte jechuudha. Tiraanisfoormara keessa yoo fayyadamte gara gaafii 8ffaa fi isa dhumatti dabarru gaafii kun what happens to the current in circuit when resistance is increased while voltage is remain constant? Maal jedhaa? What happens to the current? Waa'ee kaarentii maaltu ta'a? Yookaan kaarentiin akkam ta'a? Increase ta'a moo decrease ta'a moo constant dha? When resistance yoo increase ta'ee fi akkasuma voltagein constant yoo ta'e. Isin amma gaafilee kana maal gootu? Foormulaa san kaafattaa jechuudha. Foormulaan ohum san akkam jaa? Voltage irra kaarentiiti jaa jechuudha. Ohum looyii san fayyadamtaa jechuudha. Asirraa maal jechuu jira? Resistance yoo dabale jaa. Resistance inni dabala. Voltagein garuu constant dha. Kaarentiin maal ta'a jaa? Nuti kaarentii yoo nu gaafate waan ta'eef kaarentii fuunee akkana goona gaa. Kaarentii barbaanna volteejii irra maalitti jechuudha? Reezistaraatti kaarentiin. Achirraa gaafii saddeebidha jechuudha. Yoo reezistarri inni kun inkiriis ta'e garuu volteejiin kun koonistaantii ta'e jechuudha jira. Lakkoofsi gubbaa kun koonistaantii ta'e jalaa kun dabalaa gaafa deemu inni kunis dirqama maal ta'a deema jechuudha? Dikiriis ta'a deema jechuudha. Kanaaf the current is decrease as what? Resistor is increase, voltage is constant jettee deebisuu dandeessa. Galatoomaa jechuun barbaada. Thank you. Qormaata keessan irraa isin milkeessuu jechuun barbaada. Nagaatti like naa godhaa.